Faatihaatachuma gartee dabarraa jechuudha jechuudha. Faatihaa kanatti gizee dabarru cibaaraa saasinii fassareen wantoota gaggabaabaa irraa sinii kaasa. Faatihaani Faatihatal Qur'aan kuni jalqaba gartee Qur'aanaati maqaa hedduu qaba. Isa kanatti dhaquuf dura mee isiniif hin fassara. Karraa jammaramu asirra dhabamullee a'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim. Qur'aana keessatti bakka sadiitti dhufe as dhabamullee fa'idaa qara'atal qur'aana fasta'iz billahi minash shayxaanir rajiim. Fa'idaa qara'atal qur'aana jechuun gizee qur'aana qara'uun iyyatte jechuudhaan fassaran. Sheexana irraa majeeffadhu. Maaliif jennaan sheexanni madda nama jallisu, qur'aanni madda nama qajeelchu. Yoo ta'uudhu jechuu dhiifte ergaa qur'aana kana duuka deemtee sammuun gamaggamuu irraa sheexanni si waswaasee akka irraa raftu si godha jechuudha. Takkaa'u gizee qur'aana fixxe a'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim warra jedhetu jira. Fayidaa qara'atal qur'aana gizee qur'aana qaraatee fixxee kaate a'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim jedhi. Maaliif jennaan an qur'aana juuzii tokkoon qara'e qur'aana manan qara'e jettee lubbuun namaa kuni oliixatti sheexanna siin himmas nafsiyyaa namatti humaa jechuudha. Caalaan garuu akka seer lugaatti fayidaa qara'atan gizee qur'aana qara'uun iyyattedha. Kanaaf a'uudhu rabbittiin baqadha. Rabbittiin majeeffadha. Gara rabbii kootiittiin baqadha. Maalirraa? Waan irraa baqatantu jira. Waan irraa baqatan sanima. Mina shayxaan. Shayxana jedhamu sanirraa. Shayxana jechuun fagaataa katan. Min kulli khayr. Wannumti khayrii tokko ka keessan jirre jechuudha. Xabiicaan uumama ilma namaa tokko ka isa keessan jirre jechuudha. Nan fakkaatu jechuu bari ijoollee sheexanni nun fakkaatu jechuu bari. Nuti ilma namaa taanu dadhabina qabaannus nama wal fakkaanna. Sheexanni nun fakkaatu. Sheexan fageeffa. Sheexan ka haala namaarraa fagaataa. Khayrii namaarraa fagaataa ta'e sanirraa majeeffadha. Sanirraa rabbitti baqadha. Arrajiim ka waswasaadhaan nama cinqu. Rajiim jechuun nama rukutu jechuudha. Waswasaan nama rukutu. Waswasaadhaan gartee qalbii namaa dha'u. Waswasaadhaan sammuu namaa dha'ee doomsu. Akka inni sammuu nan doobsine. Akka inni qalbii nan doobsine. Yookaan immoo arrajiim rukutamaa san. Fageeffamaa san jechuudha. Arrajiim fageeffama. Rahmata rabbii irraa fagaate. Wa inna alayka la'nata yaa rabbiin ansi abaare. Abaara qabdaati rahmata koorraa fagoodha jedhee. Rahmata rabbii irraa fageeffamaa ka ta'e. Sababa rahmata rabbii irraa fagoo ta'e immoo nama rukutu, sammuu nama rukutu, qalbii nama rukutu, waswasaan, fedhinnaa, wantoota addaatiin isa kanarraa rabbitti majeeffadha. Rabbi malee wanni namarraa dhowwun jiru yaa rabbi sitti majeeffadhee jechuudha. Eegachiga kana jedhee ka'e ilmi namaa bismillahir rahmaanir rahiim. Bismi maqaa rabbii isa Allah jedhama. Irra guddaan maqaa rabbii Allahidha. Rabbii isa Allah jedhama. Allah jechuun gabbaramaa gartee ka ta'e jechuudha. Al-Ma'buud. Maqaa rabbii kiyyaa isa gabbaramaa ta'e saniif of gargaarsiseetan jalqaba deemsa kiyya. Jalqaba ibaadaa kiyya. Wanni jalqaba nu baay'eedha. Rabbii isa Ar-Rahmaan. Rahmanni isaa guddaa ta'e. Rahmata guddaa ka qabu. Rahmanni isaa ammanan jedhamne. Rahmanni guddaan kun immoo Ar-Rahiim. Walitti ka dhaabbatu. Walitti dhaabbataa ka ta'e kan hin cinne nama rabbiin kenneef mu'mintootaaf. Warra Ar-Rahmaan jechuun rahmata rabbii mul'ataa. Ar-Rahiim rahmata rabbii dhokataa jedhee fassarutu jira. Ni'imaan rabbii kun mul'ataa dhokataatu jira. Warra Ar-Rahmaan rahmata rabbii hunda wal ga'u duniyaatti. Ar-Rahiim mu'mintoota wal ga'u jedhee fassarutu jira. Takka immoo Ar-Rahmaan Ar-Rahiim tokkuma warra jedhutu jira. Caalaan tafsiiraa jiru. Ar-Rahmaan rahmata rabbii isa guddaa. Ar-Rahiim rahmanni rabbii kun immoo guddaan kun ka walitti dhaabbatu. Mu'mintoota duniyaatti tola akhiraallee itti fufa jechuudha. Rabbi rahmanni isaa akkanaa. Rahmanni isaa gartee guddaattan majeeffadha. Rahmata isaa naa godhee rahmata naa godhuurraa sheexana kana narraa deebisuu jechuudha. Eega akkana jedhee ka'e
رحمتان جمري دين الإسلام دين رحمتات نبي الرحمن أقرتني ربين كينيا رحمن دين كن قرتير ربين كينيا ونني نؤمف ونني قرآن نوكني ونني سمين نؤمف ونني دتشي كان نؤمف للرحمة رحمة نقول كنافون إيكان ارحموا من في الأرض يرحمكم إيجا تراك يمس الحمد فارون هندي فارو شوفمان شوفتي فارو سربين أفارسو تأي فارو إسا إلمنا ما ربي فارسو تأي أممني كن ربين فارسيتو تأي كنمني مو نما فارو حقا قدتو فارسو تأي هندسا لله كربيتي إني نمني والفارسو اللي حقيقة كربيتي مالي بجنة ربي تكراغو إيوان تأيف ربي أوما جيتشو ربي جراتشسا ربي قوفتا السيد الملك ربي إسا العالمين أومما كان هند أومث فارون هتأو فارون كإساتي العالمين جتون أومما كان هند من العلامة أومم نكون هندسي تدل على أنه واحد ربي توكيش جتشو كنا جتشو يوكامو ربي إسا العالمين بيتو تلمان أومي beektota lamaan yookaan beektota sadan malaayikaa insii jinni warra jedhu jira. Caalaan tafsiraa garuu caalama kana gartee ka uume faaruun ka rabbii keenya ka isaatii jechuudha. Egaa alhamdulillahi rabbil aalamiin gizee jedhu rabbiin jabaadha jechuun sodaa namatti uuma waan ta'eef jabeenya qabaachuu wajjin rabbiin arrahmaani rahmanni isaa gartee guddaa ka ta'e arrahiim. رحمن نساء كوالتي أبتو رحمتنا ما قدا جربين قرتي جتشو أقرتني وان صداتا من قبو رحمن نساء بلا نجتشو قرتي ربين كينيا قرتي كايتي أجرى كاي مالك يوم الدين هن نرفتا قيا يوم القيامة يوكا أباتا ملكي مالك جتشو نما واقف نما أفركي ستك أبو جتشو أقرتي أبا قيا يوم القيامة قرتي كتاي jechuun yookaan maaliki yawmiddiin mo'a guyyaa yawmal qiyaamaa ta'e jechuudha. Waa lama guyyaan qiyaamaas ka isaati qiyaamaa kanarratti mo'aanis gartee ka isaati gartee jechuudha. Hadhas ka isaati akkuma Ibnu Kasiir jedhu garuu mootummoonni maqaadhaan ni waamaman duniyaa kana keessatti jechuudha. Allah subhaanahu wa ta'ala guyyaa yawmal qiyaamaa san keessa qaalii isaa malee wanni tokkollee garteen taatuu jechuudha. Yawmaddiin jechuun yawmal jazaa guyyaa namni waan hojjate fudhatu. Kamaa tadiinu tudaani akkuma hojjatetti fudhatta in khayran fa khayr diin yawmal jazaa guyyaa yawmal jazaa san maali jennaan nam tokko rabbi irkatti diduu hin danda'u. Hojii koo miti jedhee kaadee bahuu hin danda'u. Hojuma isaa fudhata namni abbaan fedhe. Kanaaf yawmal qiyaamaa keessaa foohe malee addalle rabbiin mootiidha. Egaa rabbii akkana faaruu godhatu, rabbii kana jabaa kana, rabbii gartee yawmal qiyaamaa ofirkaa qabu kana qofatu ibaadaa haqa godhata jechuuf iyyaaka suma qofa yaa rabbi na'budu gabbarra. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل عبادة والرب كراغد عبادة جتون جود التذلل لله رب العالمين الانقياد لله رب العالمين ربي فبلو والرب سأجاجي برتبلو والرب سئو وبرتر فقاتشوت عبادة تظلل وخضوع وانقياد لله رب العالمين. وإياك السماقفة نستعين بغرغارسين ربي قبرون غرغارسي أرقما جيتشو جول إيغا ربي قبراني ربي نما غرغارسي ربي نما أرقما مالي أتون قبرين غرغارسان أرقاتو جيتشو إيغا يا رب كوادات جدو قبري تشاتيفي جدو ربيت guyyaarra akka salaata salaannuun rabbii waadaa galla haadaa ahdun baynii wa bayna abdii kana jedha. Ehdi amma gabrichi eega gartee waadaa galee na rabbi nama gargaare maleen ta'u gargaarsa rabbi irra gaafata. Ehdina yaa rabbi nu waffaq
yaa rabbi irra nuka namni karaa jalqaba malee galma ga'een beeku kanaaf yaa rabbi ihdina tawfiiqa nu gargaaruu kenni nu qajeelchi nu waffaqi jechuu namuma qajeelee karaarra jirutu rabbi kadhata jalqabuudha malee xumurri isaa fagoodha beekaa karaan kun ijoolle xumurri isaa amma dhattee jannata galtee milkooftutti haa umuqra'uu kitaabii amma jettutti gammachuu kanaaf yaa rabbi nu waffaqi ibaadaa godhuu irratti nu gargaari dandeettii gartee nuu kenni galmaa yaa rabbi nu ga'i as-siraata al-mustaqiim karaa sirrii diriiraa ta'e san karaa as-siraata karaa al-mustaqiim karaa sirrii san irra yaa rabbi nu kaa'i galmaan nu ga'i jedheetu gartee kadhata rabbii isaa jechuudha as-siraata al-mustaqiim wa diinul islaam tawjiiha qur'aanaati qajeelfama qur'aanaati ergaa qur'aana keessa jiruu jechuudha karichi sun immoo siraata alladiin karaa warra siraata karaa alladiina namoota yookaa ummata an'amta alayhim tola irratti oolte anni'matu huna ni'matu diin isaanii kennite karaa qajeelaarra isaan keessee jette san yaa rabbi karaa isaanii irra nu kaa'i minan nabiyyiin was-siddiiqiin wash-shuhadaa was-saalihiin karaa isaanii yaa rabbi nu qabii karaan isaanii sun immoo ghayril maghduubi alayhim karaa ghayril maghduub karaa warra irratti dallaname kan hin ta'in alayhim irratti dallaname irratti dallanteessan dallansuun keessaan irra jiru san yaa rabbi kan hin taan karaa isaaniitiin addaa karaa warra irratti dallaname yahudaadha maaliif jennaan beekumsa qabaniitti hojjechuu didan inni akkana jedhu qur'aan akka fakkiitti isaan kaa'e malee namni waan barate hojjechuu dide irratti dallanamaadha jechuun karaa jira sanii yaa rabbi nuun qabi waladdaalliin karaa warra ammas jallatee jallinaan si gabbaru wallaalaan si gabbaru jechuudha addaalliin jallattoota wallaalaan si gabbaruun ka jallatan eenyu jarri kun immoo warra nasaaraati nasaaraan rabbi gabbarra jettee iyyiti jallinaan rabbi gabbarti jechuudha shirkiin karaa warra jallataa sanis ka ilmii hin qabne beekumsa hin qabne namni beekumsaan maletti rabbi gabbaruusi jallataadha jechuudha karaa jira kanaa yaa rabbi nuun qabiin warra ilmii qabu ilmii isaaniittiin hojjannetti dallaname warra ilmii hin qabne barnootaan immoo barnootaan maletti si gabbaran yaa rabbi karaa jiraa nuun qabiin karaa warra kamiin warra barnoota qaban barnoota ofiitti hojjatan karaa jira kanaadhaa nu qabii jedheetti aamiin aamiiniin quraanas miti aayaa quraanaas miti gartee jechuudha ka dhagaame nabiirraa dhagaame malee a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim jechuunis quraanas miti aayaa quraanas miti garuu wanni jedhamu a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim jedhameetu gartee jalqabamaa jechuudha egaa gabaabinumaanii hiikkaan faatihaa kana fakkaataa ammoo gabaabduu wayin irraa isinii tuttuqa sababa nuzuul waan jedhamutu gartee jira qur'aanni kun suuraa 114 suuraa 114 kana keessaa suuraan 82 makkatti bu'e jechuudha suuraan 20 madiinatti bu'e khilaafan qabu suuraan 12 wal dhabdii guddootu jira makka madiina jira kanarraa kan ka'e suuraan faatihaa kuni taraa lama buutee warra jedhutu gartee jira madiinatti buute makkatti buute makka madiina jechuun umrii rasuulaati rasuula waggaa 13 kan amma isaan ta'an qura'aan irratti bu'aa ture makkii jedhama madiinaan gaafa ta'anus eega madiina galanitu makkaan jiraatanii irratti bu'e kanarraa kan ka'e ulamaan keenya gartee irratti wal dhabanii warra makka jedhu jira madiina jedhu jira caalaan dubbii ishiin makkaa مكتب ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم جاء ربين كينيا سورة الحجر قبات سورة الحجر بلا خلاف مكة إيجا صلاة نجمرم رسول لفاتحة أمال صلاة جتشون هنجرو سورة مكتب ترى إشي توكود آجتشو سورة دين كن أمسي آية تربة جزيجن نجول إشين آية تربة warra aayata 8 jedhu jira warra aayata 6 jedhutu jira kuni gartee hin fuudhamuu jechuudha takka
بسم الله الرحمن الرحيم جتون سي كان الرجل في بسم الله الرحمن الرحيم جتون سورة هند الرجل أبو توبان توافو آية مو آية مد بسم الله الرحمن الرحيم جتون علماء كينيا وان غرتيكا ان غرتيك أبو غرتي جتون آية شنجتو ولي غلانير غارو آية متاشي دندي سمو آية سورة جلديم فكيدا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر وقجنو بسم الله إنكو والأسرير لك أما موقبات لك أما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جزيجن بسم الله فاتحة الرجل كوني قبات لك أما مو أدتي غرتي لك أما وانجتو علماء كينيا غرتي إرتي واللباني جتو كان الراكان كاي أكا إمام الشافعي عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر فان آية منها فاتحة الرأي لآية تتوقشين كسورة قرآن الرجل هندي آية سورة قرآن الراكا إيجب غرين علماء ملكي سورة الرامتي آية متاشدن ديسي قبو متي كان الراكان كاي انكرامة مو انكرامو دا چالان غدي قبه كرامة مالي انكرامة دا كانت تغرتي قبدا نكون توكو لما نمو سورة إباف كدافر كيسا أكا سورة فاتحة كنا واني مقا قداك أبنجو مقا صدوم قبدي صدوم كيسا إمام السيوطيني دقدمي لما مو دقدمي أفر لكايتو إيسي غرتي جتشون مال جديتو غرتي لكاء سورة الفاتحة جدا سورة الفاتحة الكتاب جلقبا قرآن ربي كجرت فاتحة القرآن أم القرآن أم الكتاب السبع المثاني تربان دبيتوتات آية تربة ركع صلاة كيسة دبيتوتات جتشودا القرآن العظيم الصلاة الحمد الوافية الكنز الشافية الشفاء الرقية النور الشكر الدعاء السؤال المناجاة التفويض مقا قدوك أبدي جتشو مقا كنا هنك أبدي أما السوران إباف كدا فركوني جولي مقا كنا إنيوتو مقاسي كان الليبا إنكامتاتي كبادا إنيوتو مقاس رسولا مقاسي مع علماتو مقاس غري حديثا كيستي مقا مقافا ما قرآنا دفع مالي قرآن دباف كدا فر مقان سا حديثا كيستي مقوتو مقافا من دبني كان الراكان كاي سورة قرآن دباف كدا فر كنا ورّا علماتو مقاسي جدو جرا ورّا رسولا مقاسي جدو جرا چالان رسولاتو مقاسي utuu namni ka moggaasu ta'e namni yaada adda addaatiin dhufee moggaasa. Suuraa 114 kana suuratul Faatihaa, suuratul Baqaraa, suuratul Al Imraan, suuratul Nisaa, suuratul Maa'idaa ka jedhu kan mani rasuulatu gartee moggaase tawqiifiyyaa waan rasuulli gartee moggaasanii gartee jechuun asumaanii isa kanas namni hubachuu fi qabachuu gartee qabaa gartee jechuudha. Egaa suuraan Faatihaa akkuma amman isinii gabaabsee kaa'e kanatti waanan amma gabaabsee isinii kaa'e kana fakkaata. Yoo bal'inaan keessa deemnee ilaalla jenne isinitti dheeratasii isinitti gartee hammaatasii garuu suuraa kana keessaa jedhanii wanni jiru waa shantu jiraa jedhan. tokkoffaa wanni bar keessa jiru bu'uura diin al-Islaam tawxiidullah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaan arrahiim arrahmaan tawxiidul asmaa was-sifaat lillah tawxiidul uluhiyyaa rabbil aalamiin tawxiidul rububiyyaa walumaa galatti tawxiidatu keessa jira ka ibaadaan namaa isaan maleen argamne jechuudha tokko. Lammadan masoonni Qur'aanni kun gartee of keessaa qabu suuraan Faatihaa yawmal qiyaamaadha. Maalik yawmiddiin guyyaa yawmal qiyaamaati wal iimaanu bil yawmil aakhir. Ammas kan inni of irkaa qabu annabiyyiin nabiyyiitti amanuu rabbitti amanuu aakhiraatti amanuu nabiyyitti amanuu kun bu'uura diin al-Islaami tokko. Lammadan immoo kan inni gartee of keessaa gartee qabu Qur'aanni
عبادات عبادات أصول وفروع جتشوت قودة مدين أصول لدين توحيد فروع نمو عبادات إياك نعبد وإياك نستعين صدفة كان النقرت أوف كيساك أبو أخلاق قرآني أخلاق أنا ما تولج حال عمل أنا ما تولج أخلاق نمال إني حسن الخلق أوف كيساك أبو عبادة متاني ساتو حسن الخلق عبادة لما ربي جدو كاتب جدو ربي تولو جدو كاتب جدو المنا ما تولو كناف إياك نعبد وإياك نستعين الاستعانة ربي نفقر قارسسو اهدنا الصراط المستقيم دعائي كداتشو كن خلقي دا جدان أفرفا كان إني أوف كيساك أبو قصص الأنبياء لقد كان في قصصهم عبرة قصة نبيوتا أوف كيساك أبا شنفا كان إني أوف كيساك أبو كراو الرجل التوتا إفسا قرتي جراني كااني مه يو النافع جراتي يون كان الرسني ديبيو تي بوران الرسني ديبيا إن شاء الله ميامما كان هم بايتمو هنك أنسمو لكي مي بري وانجت برو جمان اتدامنا مي ادنام وكنا في سنيقا قافدا دقيقة في سني في الإيسا وصلي اللهم على نبينا محمد